farahan dachii qotee dachii keessan seenu ni baha inshallah rabbiin ni baasa nama zallame sulatti ogguma takka ni qabama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdanii jirtanii jajjabaatanii bagaa jiraattan jechaan alhamdulillah rabbil alamin jirra kunooti har'aan tana maalirra jirtanii maalirra ooltanii jettan kunooti har'aan tana isinii deebinee jirra kunooti daawwattoota keenya salaamtaa duruu gaafadhaame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasi daawwattoota keenya kunooti har'aan tanas waan itti ollee deemaa ollee kunooti akkuma isiniin jennetti yaaddoo dhugaadhaa nama hedduu koomenti irratti yaaddoo miti naan jechuu jirtanii dhugaan isaa afaanumaan na bare malee yaaddoo akka yaaddoon taane niin beeka yaaddoon maqaasaa ka bixaaqaa itti qabu ka mattaawaqaa biyya kanatti qabu Mustafa Ismaa'eel akkasii nutis bixaaqaa isaa nu bira jira bixaaqaa isaa fuunee kunoo bixaaqaa isaati kun bixaaqaa yaaddoo Ismaa'eel Mustafa Ismaa'eel jechuu kiyya Mustafa Ismaa'eel jaa bixaaqaan isaa kayyooyin itti kannate kaas keessatti itti beekamu kanallee fuunee deemu jirra kana qofaa miti suuraa isaas fuunee deemu jirra daawwattoota keenya nuti afaan nu baree yaaddootti isa beeynaa malee maqaan isaa kadhaloota Mustafa Ismaa'eel akkas daawwattoota kiyyaa nuti yaaddoo jennee barbaadutti jiru tanan isin ibsuu barbaade kunooti gaa har'aan tanas deemaa olleeti kunoo ammaan tana baharis kara biraa kutee namu mashqula garee namu hojiirra keenya anaa fi raajunis gama biraa bahaariifis ijoolleen hedduu jira nama hedduu jira maashaallah yuutuubarri sanaa jirtu hundi waa'ee yaaddoo kanarratti bahar faanis gama biraa kutan nuti immoo amma ijoollee laallaa jennee gorree ijoollee laallees ijoollee waan isaan barbaachisu goonaaf jennee ol gorree akkas daawwattoota keenya inshaallah biiznillah du'aayin jabaadhaa ni bahaa rabbiin nagaa haa godhu ni bahaa bakkee jiru inshaallah ni mul'ataa jennee abdii qabna. Nutis hanga inni mul'atu inteenyu jechuu kiyya ni barbaanna waan nurra jiru hunda waan nurra eegamu hunda ni goonaa inshaallah biiznillah raaju waan dabalataa waan akkasirra jettu qabda. Dhuguma san jechuudha nuti har'aan tanaas akkuma kalee barbaadaa ollee jechuudha har'aan tanaas akkasuma barbaadaa ollee ganama baanee yeroo dalagaadhaas yeroo nama barbaadne jechuudha. Ganama irraa kaanee hanga ammaan tanaatti fatiyaan akkuma isin garsiise jechuudha bixaaqaa waraqaa isaa waraqaa eenyummaa isaatii fi suuraa isaatii wajjin jechuudha akkasitti barbaadaa olle galmeerra jechuudha naaf fatiyaan bakka takka karaa tokko deemaa ollee bahar kophaadhaa innis akkasitti deemaa namoonni biroos akkasuma jechuudha haala kanarra ture dhuguma sanii jechuudha ani wanni dubbachuu barbaadu fatiyaan waa'ee dubbattee jirti mucaan kun jechuudha Farhaan ati dhuguma sanii jechuudha yaaddoo jabeessitee yookaan dhoksitee ani akkana fakkaatu jechuudha hangammatti mana hidhaa keessatti gara. Hidhaa keessan jiru. Mana hidhaa keessatti jiru. Bakki keessumaa beeka. Akka yaada kiyyaa jechuudha inni dhoksitee yookaan akkuma. Laa bakkuma takka jabeessanii hidhanii jiran na fakkaatti dubbiin akkas. Yookaan immoo nama bika mana hidhaa kophutti yookaan bika gartee magaalaa. Mana hidhaa kophaa raaju nama seer nama kophaa hidhus hin jiru mana hidhaa kophaa. Garuu mucaan kun ijoollee as keessa dhalatee bakkuma hunda ni beeka goda hunda ni beeka bakkuma takka jabeessanii jiranii rabbumaa beeka saniifuu inshaallah guyyaan silattuu barra akkanatti naaftu kuma mul'ata ni baasa gurbaan kun ni dhokate faraan yoo dhokates warra isaanii biras dhayne ummaa isaan beeku bakkee jiru jettee jirti mana galuutti hin jiru jettee jirti kalee akkasuma hin jette torbaan geenu hin jette garuu farahaan bakkee fitee yoo dhokates nima baha ni mul'ata jechuun farahaan warri jechuudha yoo Farhaan baasuu baate warri sun jechuudha nuti warra hin deemu. Dirqama abbaa ilmaanitti keef lubbuun taphaa. Nuti warra hin deemu. Haati ilmoo fi eenyutti akka dhiyaatu isaanis safara keessatti jechuudha. Eenyu hojii deemaa? Nama jala Farhaan kun duraan eenyu hojii deema namoota akkamitti shanii yookaan immoo saayibni isaa kamii? Saayibni isaa eenyu jechuudha nama akkamii jala nama jala gooneeti. Biyya kana gaazexaa hundi beekanii nama akkasii jala goonii jechuudha itti binnee sanis kanas godhu jira. Hordoftoonni keenya maaliif nuti uffin jechuu jirtanii wallahi dhuguma sanii nuti usutti hin jirru. Nu qofaa miti ammas nama hedduu jira namni kaanis mijjooyiniif as ba'ee haasa'u namu cacca'u jira gamana maaliif abbaa ilmaanitti yaaddoon guyyaa takka ilmaan keessaa ala buluu hin ta'u saniifuu namuu fiiguu jira inshaallah kayrumaa anillee har'aan kana duraan tasliim biraan geessaa jee tasliimii ijoollee mana kanas bahuu hin danda'u amaanaa hedduun narra jira jettee tasliim deemuu diddee jirti dhugaadha akkas yoo ta'es anis rakkoon jiru haboo ta'e takkaa jira
isin YouTube seenuu fedhe video seenuu feene finne jirra as jirti isin illee maal jette hani halas haboon teenyitun hojiirratti sin jirtu anaatu hanga isin yaaddoo agartanii yaaddoo mana isaa keessa deebi'u anaatu ilmaanii fi isii biratti anumaattaa jetti kunoo nama harkattee jirta haboon si biran teessi ati nuti amman tana nama tokko haboo teenya tana harkanne malee namni akka jiru jechuudha irra guddaan nama dhuguma sanii hara keessaatiin bilbilanii gargaarsaas nu gaafachaadha waan hedduudhaan gargaaraa jiranii gamanumaanuu galatoomaan isin jechuu barbaada. Amma dhuguma sanii jechuudha gargaaris keessan nurraan dhaabbatanii yookaan rabbi yaaddoo haabaa sun keessan isin addaan. Kotirayyaa. Akkuma silkii jechuudha. Ya YouTube'a jala kan kaayee turetti yaaddoo jala kaayee turetti biyya hara immoo jechuudha namoonni biyya adda addaarraa nama hedduu rakkachuu jira. Nu rakkatanii jechuudha akkuma nuti rakkanne haratti raajuu maa'uusaa bahar maa'uusaa fatiyaa maa'uusaa jechaa jirtan. Osotti hin jiru namoo. Dhuguma sanii viidiyoo tana waraabuudhaaf isin jecha waraabaa jiru. Namoo fiffigee dhufeetima fursuma hanga daqiiqaa 15 akkana xiqqoo isin haasofniti karama dhimma keenya garagaraa akkasii haboon tunis xiqqoo nurra wayyaa nama lafa bulee maaliif waa takkan sodaatiin ni jirti sibira turtee jirti as keessas waa takkan sodaatiin kanoo qalbii takka nama namni sibira mul'atee jira taa'i waa takkan sodaatiin akkas daawwattoota keenya nama hedduutu ijoollee fatee ijoollee fi micciyoota nama miskiinas fuudhi dhugaadha tasliim nama waa takkan beekne biyya tana keessa haala biyyaan beektu nama beektu saniifoo isifillee anullee rakkachuutti jira isumaan adeemee guyyaa duraa silaa fudhatiin geessa kala seegaamma nama agarreef jira nutis teenyuu ni deddeemna saniif jecha inshaallah hanga rabbiin yaaddoo mul'isu akkasii waan nurra jiru nutis ni raawwanna. Gosa jechuudha yaaddoon ni tura malee farahaan biki jechuun jiru. Bakkee takka mul'isu inshaallah. Ilma dhiiraati ilmi dhiiraa jooniyyaa fi ilmi dhiiraa yoo hin hidhamne hin tolu jettee Oromoon gomma. Maaliif mammaa? Namni tokko yoo hidhame ibbaraa'u. Silaa hidaa ta'e barnuutis qalbiin teenya nuti ammante maaliif hidaa jiraachuusaa agarreeti akkasitti amannee qalbiin teenya nu hoyyootti hidaa ta'e ni baa hidaa yakka takka hin qabu. Xiqquma qorataniif guyyuma isaa 24 hidhamaa bara namni hangasii qoratanitti sanboota ni baham garuu hidaa keessa hin jiru. Hidaa jennee barbaan hidaa keessa hin jiru. Jechuudha maasii takkatanii fi isin ibsuu barbaadu fatiyaa maal jechaa jiranii mucaan kuni tasliimirraa nikaa qabaayii hin qabu. Nikaas kalee gaafatteen ture bara. Laal hin qabu. Isaan amma nama addan beeyifaa jira. Eegarraa hin qabaannee tasliimiin akka mucaa san qabsiifatanii jechuu jira. Nuti ammaan tana dhuguma san jechuudha tasliimirraa nikaa qabaa nikaa hin qabu miti. Fedhus nikaa irraa qabaatu yoo nikaa irraa qabaate hara seeraa jira. Dhuguma san hin qabuusi. Waraqaa san yoo as baasee. Hattuudhaasi kun. Mucaan hattuu nama gartee seenaa nama balleessu. Iyyaala. Maaliif waan Oromoon taates hin beeku waan seenaan Oromoo taates hin beeku nama as keessa dhalatee maaliif biyya tana biyya gartee silaa biyya zaraa fi yookaan biyya wantiiti namni hundinuu gas suuqatee deema sibiila jechuudha. Akka sammuun isaatti yaadde godha. Haaluma san iyyeti bikkatti dhalate yookaan haadhaa fi abbaa sanuu arrabsiisaa jira jechuudha. Haala sanii malee waan birooti miti. Ummaan isaallee hedduu nama nagayaati nama gaarii kalee gizeetti dhaynu akkasii boochee gurbaan kun hedduu na dararee nan dhageewu kunoo torbaan takka ala taa torbaan takka mana galaa bakkeen oolee bulus hin beeku nun jette ijoollee amma lafaa kaate saniifuu inni jaartummaa isaa as bahee jaartummaa yoo jaartummaa irraa kaate waraqaa isaa as baasee jaartii fiigee qabachuu garuu miciyyoon tun eeggaddan dhufe hin turre jette amataan gunne biyya tana keessa akka dhufe isaatu karaara na qabee jette na harkee akkasi dalagaa na geesse maallaqa nyaachuu ture takka maallaqa hiijannaa garri jette garuu har'aan tana rabbiin nama godhee fi baatee rakkoo san keessa kunoo as jirti amma sanii isa aarsuu jira. Akkasii kunoo nikaallee irraan qabu garuu nutillee hedduu quban qabu nikaa sirraa qaba tasliimati. Ani kanarraan qabu. Duba afaan guuttatti akkam jaartitti jejjaa'u inni. Yaani oomo nyaachuu bareesan dhabee jaartii jee yoo jalqabaati gizee inni si fuudhisan eessa harki si fuudhe karumarraa si fuudhe immoo. La karaarraa nan fuudheeni. Radaa dallaalarraan dhufee sanarraa bilbilaan na fuudhe. Atis irraa kafalee sana namni sunirra na kaayee na fuudhe. Oromoo jettee amanteetuma. Oromoo jeetumaan kaa'amanii anis itti maqee akka obboleessaa godhadhee
Akkanaaf yaada jee dalagaan naqeen. Nama nuti yeroo namoonni akkasuma yeroo dura dhufnu araba kana nama afaan arabaa dubbatu nama afaan oromoo dubbatu ina agarru gisee dura agartee ni gammaddaa akkuma nama obboleessa yookaan nama kee agartee takkatti gammaddeeti akkasii nama san qabattaati tasanii ayyee inni tasanii rakkoo isaati egaa jaartii jee jaartummaan biyya kana namu hunda jaarsaaf jaartii waraqaa jaanii waraqaa maariyaa shanii qabanii sani ragaan biyya kana keessa jaarsaaf jaartii afaaniin dalaytu as keessa saniif san mala isaati mala anamma asirratti barreeffame jechuun maallaqa gartee silaa isiirraa nyaatu doolaara 200 ji'atti basan jaalaluma sabni takkaasiin jaaladha jeenatti ibsateen beeku obboleettii jaalala maallaqa jaalachuu jira naa jaalatti amma inni maallaqa gartee ji'atti doolaara 200 mana taa'ee nyaatanii sanirraa sanii turraa cite saniif amma antaarraan tana dhufee haala kana dubbachuu jira jechuudha garuu ni hirkatta animmoo jechuun wanni jennu sin jirtu yeroo waan jetame waan jaambar gizma rabbiin isa qofaa mul'isee nuti amma isa barbaadallee ittiin gorri ganaadha maaliif nuti amma dura yaaddoo kana addaa baafanna yoo qismii jiraate hidhaa jira egaa jaan hidhaa keessa addaa baafanne hidhaa keessa dhabnu taanaan namu karaa faraan gara faraan dachii qotee dachii keessan seenu ni bahaa inshallah rabbiin ni baasa namni nama zallame sulatti ogguma takka ni qabama akkasitti naaftu. Abbaa ilmaan ganaa inni barqaadiyyaa biraa ofitti dabbare maaliif abbaa ilmaan guyyaa takka illee bulchuu kun seera takka illee naayyamne badii takka hin qabu gurbaan kun naguma rabbi mana isaa keessa baasee alatti dhufu nama meeqa girgireessee mucaan kun. Nama meeqa girgireessee maaliif tokkoffaa jaartii tiyyee hijii buusaa tiifuu amma namoota dura beeku jira. Dubbiin hogguu karaa seeraa dhayitee isa hidhee miti inni isii akkamnaan karaa seeraa hogguu dhaqee jaartii tiyyaa waraqaa as baati waraqaa sanas baasa yoo inni waraqaa qabaattee as baafte malee yaa wayyoollee mataa keetii jechuudha. Takka waraqaa sanis hin qabu waan deemuuf inshaallah gizma itti dhufnee garraa akkas daawwattoota keenya inshaallah isinis du'aayin keessan hedduu nu fayyada nama hedduu keessaan dhuftanii yaa yaaddoo san hin dhiisina rabbii ijaa jettanii yaaddoo nuti hin dhiisnu akka dhiisnus hin qabnu maaliif nama wajji nyaatu turree ammas nama ilmaan kophaa guddisu jiru waan dhiisnus hin qabnu maaliif namni wajji jirraa rakkoo fi bal'oo wajjuma jirra inshaallah yeroo rakkatee dhiisne yeroo bal'oo qofaa namni wal bira dhufuu dhaabbachuu miti inshaallah nuti dhiisuu hin qabnu nama hedduu wallaahi tasliim fuudhii mana kee geessin ci'oonsa miskiinaa kophaan dhiisinaan jechuu jiranii kophaan dhiisuu garuu isinis eega diddigaa waan hin godhuun qabu waanis ganamaan baanee deddeemuu jirra naammijaa'u saniifuu nama godheetis hin jira yaaddeena daawwattoota keenya inshaallah bizinillah du'aayimaan nu jabaadha du'aayi keessan nu feessisa waan biraa takka illee barbaadnu du'aayima keessan barbaadna inshaallah bizinillah viidiyoo gammachuun hanga isinitti deebinu yaad dabalataa wayii qabda yaaraa jiru dabalatan qabu afaan fakkaatee jechuudha inshaallah viidiyoo kayriin hanga isinitti deebinu du'aayima nu godhaa jabaadhaan isin jala daawwattoota fi hordoftoota keenya inshaallah nagayaan nu jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.